Shamarree Warqee Tsaggaayee eenyudha? Maal hojjetti? Shumarraa dhageenyu. Warqeen ganda qoftuu jedhamu dhaladhe Bishooftuurraa kiiloomeetira 12 akkasiin ga'a. Baadiyyaa dhaladhe achumatti baradhee achuma guddadhe. Isaan booda itti fufeellee biizinasii galee. Biizinasiitti galee oduun konistiraakshanii irra hojjetaa jiru. Jidduudhaan albuuda kanarra warri adii tokko na galchanii afaan Oromiffaa nuuf dubbatta jedhanii isaan albuuda irra hojjetanii turan shaakkisoo karaa gubbaa hojjetaa ture. Albuuda kanatti na galchanii biizinasii kana malee albuuda ni miti kiyya konistiraakshiniidhaan. Shamarree Warqeen akkamittiin gara hojii albuudaatti dhufte naa ibsitu? Chaalenjii qaba dhugaadha. Mbeekuyyuu karaa isaanii warra erdaataa warri kennu santu naannoo sanitti karaa wayii hojjetuu barbaade. Shashamanii gubbaatti hojjechaa jiru. Na arganii dubartii akkatti hojjetu mee argine iyyuu dubartiin tuni haa hojjettu nuuf jedhanii na fuudhanii achi deemanii. Gizee deemnu roobni roobaa jira akka malee laftiin qorraa lafa booree jedhamu tokko geenyu lafta akka malee qorra ture. Akkam danda'e hojjedhaa kana keessa jedhee waaqaatti na qarqaara jedhee inuma faana deeme. Already kiiloomeetira 500 wayi deemne. Chaalenjii qaba. Chaalenjii san immoo hin danda'u jette. Namni maal hin danda'a jechuudha inni guddaan hin danda'a jennaan hin dandeessa. Hin danda'a itti hojjette hin dandeessa. Amma maalidhaa kiiloomeetira 1,000 illee deemna albuuda baasuuf. Kiiloomeetira 1,000 deemtu kan laftiin ho'aa akka malee karaan hin jiru karaan ulfaataadha karaa gubbaa bultaa makiina keessa bultaa bakka bulmaataan argattu kiiloomeetira 300-400 deemte darsumarsi deebi'uu hin dandeessu. Kanaafuu achuma baadiyyaa keessa bultallee mana goojjoo kadhattee warruma san seentee bultaa. Yoo namni sin bulchine hin jiraanne immoo makiinuma kee keessa bulaa haala saniin hojjetta. Maalidhaa dandeettii qabna nuti. Ijoolleen duraa keessayyuu dandeettii guddaa qabna. Maaliif? Yaadna bal'isnee yaada qabna waan ta'eef hojjechuu hin dandeenya. Ogummaan ishiin barattee ogummaa albuudni barbaadu miti. Carraa afaan hiikuudhaaf argatte gara muuxannoo albuuda barbaaduu fi hojii isaatiif wantoota barbaachisan irratti xiyyeeffachuun har'a gara dinagdeetti jijjiirrachuu ishees Warqeen ibsiteetti. Isaanirra gisee nu hojjedhu dhugaa dubbachuuf qabeenya waliin ta'e barumsa fudhadhee bahee isaanirra. Hin barbaade ture barumsa hin barbaade barumsa san immoo irraan argadhe. Haala kamiin hojjechuu dandeenya? Albuuda barbaadnu haala kamiin barbaaduu dandeenya? Joolojistiin tokko waan hojjetuu qabu, waan barbaadu qabu, akkuma inni barate sanaan illee hin beeka albuudota. Eessaan akka bahuu qabu, maal akka ta'e, distaansii isaa, muluu isaa warrarraa barumsa fudhadhee jira. Yeroo muraasa isaanii waliin ture keessaa barumsa guddaa fudhadhee, beekumsa guddaa qabanii, beekumsa isaan qaban immoo irraa fudhadhee jira. Waan jiru amma biyya kiyyaaf immoo barumsa fudhadhee san hojiirra oolchuuf. Biyyattiin albuudaan badhaatuudha kan jette shamarree Warqeen dhalattoonni biyyattii keessumaayyuu immoo dubartoonni damee kanarratti hirmaachaa hin jiran kun hafuu qaba. Dubartoonnis jajjabeeffamuu qabu jechuunis ibsitee jirti. Amma namoonni baay'een albuudarra hojjetaa jiran Finfinnee biyya alaatii fidan nama bocee valiyoo adii godhee kara biyya alaa erguuf namoonni baay'een amma akkasii hojjetaa jiranii an akkas oduun ta'in warrumti adii sun warrumti kana nurraa fudhatu sun dhufanii asumatti uummatuma keenya leenjisanii uummatumti keenya hojjetee beekumsaan akka ergamuun barbaada. Valiyoo adii godhame tokkoffaa hojii dhabeeyyii hin xinneessina. Lammata immoo qabeenya keenya irratti nuti hojjetuu qaba. Albuudni bu'aa gaarii qaba. Sharafa alaa argamsiisas. Nama dhuunfaa qofaaf osoo hin taane biyyaafis madda galii sharafa alaati. Garuu dhamaatii hedduu qabaa jechuun haala ittiin albuuda gabaadhaaf dhiyeessitus ennaa ibsitu. Waan lafa keessa jiru tokko barbaaddee argitee baastee karaa maallaqaa jijjiirtee biyya keetillee jijjiirtee ofillee jijjiirtee waan san bu'aa qabeessa godhuuf baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa, jaaladhee hojjedha. Joolojistiin tokko haga beeku hin beeka jedhee yaada waa'ee albuudaa. Nu ayyuu amma naannoo Oromiyaatti naannoo albuuda 32 hin beeka. Albuudni sun immoo eessa jira kan jedhu saayitii isaa waliin qabatamaan irratti hojjechaa jira jechuudha. Kuni amteessistii jedhama. Amteessistiidha. Naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti argama. Kun hin bocama. Pirisheesidha.
akkanatti haala kanaan qalabatii gubbaarratti hojjetamaa jechuudha. Waan adda addaa akka qalamiillee itti fayyadamanii kuni kan bocamee jechuudha. Bocameeti kan qalabatii kun immoo koopperiidha. Koopperii jedhama. Naannoo Oromiyaa, naannoo Tigraay, naannoo Dabubii akkasitti ni argama. Affaarillee ni argama. Naannoo garaagaraatti argama. Koopperii jedhama. Shiboo kanarraa hojjetama. Fuulduratti dhaabbanni daldalaa kan albuudaa Elaa jedhamu kan shamarree warqeedhaan hundeeffame waggoota 4 lakkoofsee jiru kun piroojeektii dubartoonni hojii hin qabne gara hojiitti ittiin galan boocatee hojii jalqabuuf akka jirus himtee jirti. Dubartii 300 dhiira 200 akkas qabatu kan danda'u piroojeektiin ammaan qopheessaa jiru. Namoota kana hojii galchee asittillee warra adii fidee leenjisee nama kaan saayitii gubbaarratti fiildirratti namni kun asumatti bocanii valiyoo adii godhanii biyya alaatti akka erginu. Dhaabbanni kun ammas namoota hedduudhaaf carraa hojii uumeeraa kan jette warqeen keessumaayyuu jiraattota bakka albuunni ba'uuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisan hojjechuu irratti qorannoo jalqabuu ibsitee jirti. Dubartoonni jijjiiramnaan maatii jijjiiramaa kan jette warqeen dhaabbileen dhuunfaas kan mootummaas akkaataa dubartiin hojii itti hojjettee of dandeessu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Yeroo piroojeektii tokko boocatan dubartoota giddugaleessa godhachuu qabu jechuun dhaamtee jirti. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerraa.